ما تيادي وقال ما وان كن فكذا أنا بوينا نقول فونه جعرو وقال ما فاكين جنواري كل شيء نرى برا دربي عاوف نسري بيشات وري برا نمو أبو أبسناني في أبسناني انتاني دچاني أجايب والله أنا أجايب جريني الدنيا كنا كنا كبابي تا كنا وان في أرجع كنا هوندا روبوتين قالتهمي وان في أرجع كنا هوندا سيفلنا ونا قروتي ما يدا ما كيشانا ما مشامي ما يدا سياس كنا يا كذي بولتي على لا كذا كذا سيرتو في بيتا يا كذا أيشة ani ilmoon jaalladha beektaa ilmoon jaalladha anjeen ilmoo ta'anii jaalladha ilmoo garuu ana kanumatti hin fedha osoo waan akka hin ta'in harkachuu akana mama wa ilmo wa oksijino iti nufti magi kena ifaje ba ifaje salat arti do kadi ilmo orgatamale akana mati barbada heerumni jiraachuu baate akka uffata gabaabdanii ilmoo ifaje barbaachisa ilmoo argatanti wallahi hin jaalladha akkam rugo sittin miyaa akka sittin tolu ba ofoo margatteeyyu sittin tolu akka sitti yoo itti xaartee garatti baadhattee heddee maal jettee yoo argatte malee akkasitti jaallatte ilmoo kee yaa'ee taate mee haa ta'u dhugaa osoo amma obsinaan hin argite jecha keessattuu ilmaan gafaa yoo ta'u ammoo baay'ee namatti tola hin argite kennu abbaa reerifaa birattillee firaa'olii fi wanta seenaa fa'aa jechuudha. Obsinaan illee akkasuma beektaa qawxiidha hin taphata nama bohaarsaa dhugaa dubbatuudhaaf wallaahi ani gaafa janawaarii 15 kana waggaa lammaffaa kiyyaaf kaawwii irratti poostiin godhee ture beektaa garuu waan nu yaadne namoota gurguddaa meeqa ustaazota gurguddaa meeqa sooshaal miidiyaa kanneen beeytanii amala isaa daa'ima dhalattuu baatii jahaa fiddanii maxxansuu maaliif barbaachise suuta jabaatee waggaa tokko ga'ee yoo miilaan deemuu eegale fiddanii maxxansuu dandeessanii kanaaf maafi suuraa isaa hin maxxansina jettanii waadaa namaa galtanii so hin barbaachisu hin maxxansinaa nuun jedhan nuyyuu konfiis nu godhe beektaa nu ammoo waan namni nu gaafate hundaa hima goona obsinaan hin fidaa jennaan fidu hawwii fidaa jennaan fidu gaafa jibbanni illee baduudha beektaa dayaa jennaan dayuu dabalaa jennaan dabaluu maqaan isaatillee maqaa seena qabeessa obsinaan maqaan illee nama baastee yoomi dhufaree an wallahi sila guyyaa karraa kana hin fida jedhee garuu hin godhinnaan jedhan wallahi namoota gurguddaa mee even ijoollee waxaatiidha kan jedhu iyyuu koomentii jalatti hin fidinaa xiqqoo haa guddatu naan jedhanii እና አንille yaada isaanii fudhadhee okay jedhee dhiisee yaarra garuu dhugaa dubbatuuf nu dabbareera amata takka guutu bakka amma baatii jaafola gaadha dabalaa jedhani araqee seetammoo gadabalanii ijoolleen biyya alaa abbaate ganzaba nyaatti ganzabarratti albaatii ganzabarratti fincooftii akka Itoophiyaa sani aannan isaa keessaa ilmanii ittiin hin guddisanii. Amma gisee ilmoo amma taatonni dhufaa jechuudha. Yaa amata tokko yoo guute inshallah maxxansuudhaaf ni yaalla. Nu garuu nu dabbareera dhugaa dubbatuuf osoo har'a inni illee ilaalu nu jidduu jiraate akkas qabannee of bira teessisnee dhufnee haasofnee wallahi nutti tolaa ture. Maaliif ilmoonni maadha? Ani immoo gaafa isa waliin viidiyoo hojjettan maaluma ilaaluu barbaada. Akka malee bareedaa nama sadii taatanii. Hedduu tola. Leenca qopheeffadhu na gaafa san bakka ji'a 4 tola. Wayi leenca abshir. Isaafuu adiyyaan qabaa fuddee gaafa baasumaan bas. Anaaf obboleessa keetii fadiyyaa qabdu kan immoo argate. Innaa akkasii beektaa maakishaati ennaa. Atillee akka amma nu agartee jireenya keenya kanarraa muuxannoo fudhattee gara bultii haala alaatiin teessu tasfaa innaa gargaalle. Nama gorsaa garuu wallahi jireenya keessa dabartan keessatti namoonni akka baratu jechi namaa akka nama hin cabsine bika namni gisee sirratti duulu bika guddaa gahuudhaaf yaalii godhi malee duuba akka hin deebine namni wallahi himaaf namaaf okay namni isinirraa baratu waan akka xiyyate akkas jaa.
dubbatun dirqama miti maa namni waan oo namni addu TikTok kanarratti akkasuma mammaaksa Oromoo tokko jira beektaa maaki beekaan baargamattuu wallaalaan uf jalattuu jedhanii dirqamaatti nama barsiisuudhaaf aktara fiilmii wayita hin qabdu saba Oromooti. Anillee sirraa waan baradhu qabaa atillee narraa waan barattu qabdaa namni malu hundinuu muuxannoo wal jijjiiraa deema. Ilaalcha garaagaraa qabaa beekumsa garaagaraa qabaa dandeettii garaagaraa qabaa. Ani jireenyi kiyya guutuun inni jalqabaa hayaata muslimaati akka ilma muslimaatitti jechuudha. Maybe ofii kooti asirratti miidiyaa irratti akka fedhe ta'uu danda'a. Nama sirbooliin ooluu danda'a. Nama sirbooliin deemuu danda'a. Maal jedhuu danda'a. Waan danda'een garuu maatii kiyyaa fi ilmoo kiyya waliin yoo Rabbi na milkeesse jireenya muslimaa waan amantiin kiyya na dhoorgurraa fagaadhee waan na ajaju irratti jabaadhee jiraatuuf hawwii kooti. Maaliif jireenyi duniyaa kun beektaa ni darbaa wanti hin dabarre hin jiru. Ammoo akiraafillee waa ol kaa'atuun gaariidha. Inni lammataa ammoo dhugama dubbatuuf Oromoon kun aadaa fi duudhaa safuu mataa ofii danda'e qaba. Hayaatii eegalatoon qaalliteenna. Waan mataa ofii danda'e qaba beektaa. Waan namarraa hawwan tokkollee hin qabu. Akhlaaqa gaarii, haalaaf amara gaarii, seera ittiin bulmaataa, akkaataa ilmootti guddifatan duudhaaf safuu Oromoo jechaadha. Kana lamaa wal bira qabattee deemnaan homata akka jireenyi nama kamiituu ka galma ga'e ta'a. Hawwiin kootillee sanumaa Rabbillee akka nu milkeessu jechuudha. Thank you. Innaa akkas kaa waan yaada qabdoo jiraate kan kee dhageeffannaa misirraa gorsa fudhannaa waggaa lammaffaa kana keessa. Rabbii umrii waliin isinaa dheeressu. Jaawwanna biraa hin jiru. Waliin jiraadhaa waliin bireettanii walirraa toltanii wallaahi akka malee isin jaaladha. Hedduu takkan isin jaaladha. Isiniin kabaja guddaan isiniif qaba. Jiraadhaa isin jaaladna. Ayyee galatoomii wallaahi baadiyyanullee hedduu si jaalannaa hedduu si qabnaa. Ishi nagaan nu ture qaaleetiin. Birran seente maakiin gastiidhaanii miti akkuma dhufneen jechaadha isiyan ergitee jennaan keessummeessineeni. Na hawwime ergaanatti qabdu maalinni waggaa lammaffaa jechuun waan salphatti dhufee miti. Waggaa lama jechuun ji'a 24 guyyaa gara 700 ho'iiti. Me buna dhugaa haasofnaarra akka nama shaashambaa jechaadha. Waggaa lammaffaa. Har'a kun horaachi waggaa lammataa keenya kabajaa jirra. Intala yoo qabaatte nuu kenni raachuu soddaa taanaa. Mucaan keenya guddatee jira. Intala nu gaafachaa jira. Bismillah. Anna akkasii mee guyyaa 700 meeqaa kana aniin kun itti gaafatamummaa ofirratti fudhadhee asbeezaa danda'ee kiraa manaa danda'ee qallaba kee danda'ee bakka qonni hin jirretti boca hin jirretti si horatuu kiyyaaf maaltu si dhaga'ama. Jalqaba irratti hedduun beekan waan har'aa kun as geenyee jirra. As ga'uuf dammoo yeroo hedduu bu'aa hedduu dabarree as geenyee isarra tajaajiluu dammoo biyya namaa jiraannaa. Biraadhaaf abbaa obboleessa obboleetti qabaannee miti yaa uummanni Oromoo hunda keenya. Isin jenna ilmaan Oromoo hedduu isin jaalannaa hedduu kabajnaa. Abdi. Ase ada gitu. Salam. Akak nadayam. Nagaya bina guma. Abba Abdi jirta. Nagaya. Akam me afiyan ke. Nagaya wala. Nagaya. Jireenya maal fakkaata? Kabadaan. Walillee garam na rakkoo takkeen qabu. Kominteenu. Kontiraachuu. Inna har'a kiloo beeytaa qowwannaa du'aayii godhaa jirra. Anaaf hawwiin haati obsinaan yaga wal fuune waggaa lammaffaa kenna. Du'aayii nu godhimee nu eebbisi waggaa sadaffatti akka rabbi nagaa nu dabarsa. Bakka wal eebbifnu. Nu eebbisa Abdi. Rakkoo qabu taphataa du'aayii nu godhaanii jirraa jenna. Wadhu tapha tokko. Ka me'ee bokkuu, ka jibbee dhuguu, ka garbaan oo
waaqa gujii gurraachaa ati nuu dhagaye. Dhagaye.